Ishee hordoftoota chaanaalii Lalii Yuutuub nagaa Faraarii Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii galata Waaqayyo. Har'a aappii ajaa'ibaa ta'e tokko haala salphaa ta'een akkaataa salphaa ta'een paaswoordii waayifayii mana keessan keessa jiru guutummaa guutuutti paaswoordii isaa harkatti galchattanii akka barbaaddanitti of harkatti galchattanii fayyadamuu kan dandeessanu aappilikeeshinii ajaa'ibaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Na hordofaa. Aappii kana obboloota keessan, hiriyoota keessan hundumaaf sheer godhaa. Keessumatti ijoolleen biyya alaa jirtanii baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Baay'een namoota intarneetiin qabanu intarneetii dhowwatu. Baay'ee wantoota baay'ee waan garaagaraa karaa intarneetii kanaan waan jirarra gahuuf ijoollee yoo kana fayyadaman baay'ee gaariidha. Akkasumas aappicha isinittiin argisiisaa, na hordofaa, na wajjiniin tura. Akkasuma aappichi akkuma isin argitanii aappii kanadha jechuudha. Guutummaa guutuutti koodii waayifayii mana keessan keessa jiru isiniif qarratsaa bilbila abbaa barbaaddanii argattanii irraa fudhattanii paaswoordii isaa kaasattanii harka keessanitti galchattanii yeroo barbaaddan itti naqattanii fayyadamtanii yeroo barbaaddan immoo irraa baastanii irraa haqxanii kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo kaastanii jirtan daftanii iskiriinshooti gootanii qarrattanii paaswoordii isaa keessattuu achumaan itti naqattanii akkaataa barbaaddaniin yeroo hundumayyuu bilbila keessan ni fayyadamtu jechuudha. Keessumatti ijoolleen biyya alaa jirtanu baay'ee tokko isin fayyada. Aappii kana soba kan jenne anis akkasuma hordofiin iyyuu argadden ture. Diskiriipshinii gubbaa immoo liinkii isaa isiniin kaa'a achuma seenaati istoorii irraa buufadha. Pilaastooriidha achumaan seenaa buufadhaa diskiriipshinii gubbaa liinkii isaa isiniif hin kaa'a. Liinkii sanaan seenaa malee qaxxitaadhaan maqaa isaa yoo irratti barreessitan kan biraa isinii fida. Kan biraa osoo hin taane sanyii kana buufattu jechuudha. Kanadha malee kan biraa akkasittiin hojjechuu dhiisuu waan danda'uuf kanuma buufadhaa deemtanii aappii biraa hin buusina. Liinkiin isinii kaa'u sana tuqaatii seenaatii buufadhaan isiniin jedha. Hiriyoota keessan baay'ee rakkoo akkanaatiin qaqqabamanii jiran hundumaaf sheer godhaa. Ani amma fakkeenyaaf kanatti fayyadama. Anillee akkasuma hin qabu kanatti fayyadama. Kanaanin bilbila namaarraa dhosee kaafadheen iyyuu koodii isaa harka kootti galchadheen fayyadama jechuudhaani. Akkasumatti fayyadamaatii hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Aappii kana tuqeen isinitti agarsiisa. Akkasuma yeroo isin bantanii jettanuu kana fakkaata jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Aappii baay'ee tokko ajaa'ibaadha ta'e baay'ee tokko nama dhiba. Hundumti keessan fayyadamaa. Buufadhaatti fayyadamaa. Aappii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma gaafa gadi tuqxanii jettanuu aappii kana akkasumatti bantanii gaafa gadi tuqxanii jettanuu dhiifama booddeettiin harkaa deebi'ee bilbilli barbaadaa jira waan ta'eedhaaf haa ta'u. Akkasuma gaafa bantanii jettanuu ammas gaafa gadi caantanuu ishee kanarratti dhuftanii kaafattu. Guutummaatti paaswoordii isinii qarratsa ishee kana gadi cukaastu jechuudha. Gaafa bantanii jettan akkasittiin iyyuu kaameraa isaa isiniif baasa. Ani ammatuun bilbilli lama na bukkee jiraate kaaseen isinitti agarsiisa. Bilbila sanarraa akkanitti guutummaa guutuutti paaswoordii isaa kaasee naa kenna ture. Garuu bilbilli waan na bukkee hin jirreef kaasee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Kunoo isa kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif sheer godhaatii akka jarri fayyadamanuu taasisaa. Buufadhaatii fayyadamaa. Aappii ajaa'ibaadhaan isiniin jedha. Ani amma fakkeenyaaf isatti fayyadama. Kaniin dura kaafadhee qabu tokko isinitti agarsiisa. Guutummaadhumatti koodii isaa isinii qarratsa isiniin jedheera. Baay'ee tokko aappii nama fayyadudha. Ani amma fakkeenyaaf akkasittiin kaafadheen jira jechuudha. Kunoo koodiin isaa kunoo asitti naa baasee jira jechuudha. Akkasitti isinii baasaa. Yeroo kaafattan sana immoo dafaatii iskiriinshooti godhaa keeyadhaa. Dafaa qarratsaa iskiriinshooti godhaa keeyadhaa. Dafee isin jalaa balleessa yeroo kaasu sana al tokkitti xii jedha. Sana booddee dafee isin jalaa waan haquuf ariifattanii iskiriinshooti gootanii kee'attanii paaswoordii harka keessanitti galchattanii namni tokko kan hin beekne haala salphaadhaan fayyadamtu. Hiriyoota keessanii warreen akkasiitiin rakkatanii jiran hundumaaf sheer godhaatii.
Aappilii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanutti amma walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii. Yuutuuba kiyya immoo sabiskiraayib, sheer, laayik, koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Nagaan tura. Turtii gaarii. Galatooma.